አባቴ ሀቢቢ ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ Asiya nuukku amma dubbatti duulaan jirru in dubbanne malee dhiirarraayis waan keessa jiru dubbanne malee durbi akkasii dhiirri akkasii dhiira bira rakkoon hin jiru durba bira jira jennee miti kan dubbataa garuu akkam ta'uu qaba akkuma seera uumaatti akkam ta'uu qaba isa durii wayyamu sammaa wayyaa waa danuu tuttu inni akkuma targite garuu duriitiif innammaa sijjammar hundammoo miti kan itti ilaaluu qabdu immoo ati nama saddeet keessaa amma namni nama kudhan keessaa namni saddeeti addoo kam jira isa jedhu gizee ilaalte jettu ati jara lamaa bira yoo jiraatte ofittiin argisini egaa jara saddeetii irraa dubbachuu danda'u qabda lama bakkuma jaraa kabajaan nuufa ta'anu jara saddeetiin nurkaa faffacee jara duukaa facaane nuun dhaabiitti tafaa jirratii galee isin immoo waan isin irra bubbisaa jiru rooppilaan kun sii galee hin beekamu jira abbaa dhufee rabbiin eeyyamee beennaan haara galfatu hin beeknu kaaliin kun ol jedhi kaaliidhaan malaali. Haalli akka tokko qoleen isa maaliif akka ta'e beektaa meeqee jedhaa jira filadhus akkamii barbaadde dhaaramee carraa kennaa fi ata nafnisu. Ijoollee keenya keessa ani akka obbo Dummoste waa tokko ijoollee keenya keessa kaayyoo qabaadha. Ani ijoollee nan fuudhee shamarran sadi moo afuriin dubbachiisee beeka miidiyaa kanarraa kaayyoo qabaadha. Kaayyoo dheeraa jechaadha. Dhiirri tokko maallaqa si gaafannaan dubbiin dhumee jira. Shamarran tokko waa jiruu si gaafannaan dubbii kaayyoo qabaadha. Ilaa shamarran amaaraa tokko keessaa Tigireerraa wanti jaallatu Ektiraarraa ho'i faadal tokko al tokko shamarran Tigireerraa Amaararraa yookaan immoo saboota kaanirraa wanti jaallatu guddaan tokko biyya kamillee jiraatu waadaa tokko seenaan utuu waliin arginiin algaarraa hin affeeraman utuu ni kaamalee tokko maallaqa walii ittiin kennan lama jedhe kaayyoo qabaate immoo dalagatanii yoo mana bitatuu ta'e waliin deemanii bitatu malee dhiiraaf erganii yookaan shamarran erganii naa fidan hin jedhu. Shamarran daraa immoo gara Awurooppaa amma dhiirri keenya immoo arge dhiirri keenya biyya keessa taa'ee shamarran Awurooppaa ergite isiin abbaa manaa kan biraa fuutee gaafa dullatta achi rukutamtee gaafa asiif achi rukutamtee gaafa daddabdu isa durii fidachuuf yaaltee jechaadha macarrashaan rakuftee jechaadha dadhabina siiti. Beektaa dhiira taa'ee Awurooppaa ergatu shamarran isiin kan biraatti herumtee jirtu hin jiru. Maa Suudaanii maal eegaa jira Paakistaanii maal eegaa jira inni biyya Arabaa jiru biyya kanas ni jira. Oromoon jiraachuu siin beeku biyya kana beektaa tokkoffaa kaayyoo qabaadhaa kaayyoo dheeraa Amaarri amma Ektiraarki ijoollee Ektiraarra kaanii kaambii Suudaa kaambii Itoophiyaa keessa seenanii Ijipsi keessanii abbaa manaa qabu biyya Awurooppaarraa Ameerikaarraa waggaa 6 ta'u waggaa 7 ta'u waggaa 8 ta'u hamma dhaqanii ilmoo godhanillee waamee kallataanii dhaabbatanii Tidaariin tidaariidha shikkalaadha qobaadhaadha inni maasin qoosaadha nama ficcisiistan laa qoosaa miti wallahi si ficcisiifna ati ko waa lamaan nutti dhufte amma sagaleedhaan nu macheessite bifaan as baatee walitti nu naquuf deemta maal gootee isaati nan deeme ture garuu immoo an jireenya ko an immoo isuma dhugumaa dubbadhaa gaasa irratti ijoollee durbaasiin fuudhattanii goofisaniitu yaa dhiiraa ol baa dubbadhaa. Ani jirtuudha jedhee dura sirraan gaafadha fu'aad. Koye kaaleef kana gaafateeti eeyyeela kaayyoodhaan yoonaa taate laati jirtuudha jedhee halaaluma biyya gaafadha. Waameesen maal nama kabajjanuu. Maaltu galu? Mucaan kilmaanuma lama godheensiin jedhe achumaan zem. Isin yaaduma keessan yaada namaan dhaggeeffadhaa malee. Adiyaa waadammaa jechuudha aamin jedhaadhee jira tarii akkati naasofni barbaadaa jira bakka argee kan saataa ta'e haasaa sagaleen kidhadha. Ayi mutawwa. Abbaa manaa qabdaas abbaa manaan qaba'ee. Murtii barakaa maallaqa burabbisiifa taasisu sa'aatii tokko walitti damuu onlaayinii irratti si arguu qabu egaadha murtii taate murtiin kabaja jireenya kalas. Mausan fuaddu yana ijoollee dhamiitiin si qabuu didee waan biraa laal. Laa kaalli mirga korran ijjatiin kaala. Laa dhaggeeffatu utuu dhiira taatee waan qoy fu'ee na ficcisiisi utuu dhiira taatee mungkin shari'aatu fakkatee fi lammaffaa haasofsiisuuf jenna sadaffaa haasofsiisuuf siin jenna amma shamarranii rabbi talaala godheef tokkuma hedumtee tokkoon teessi bakka ijoollee yeroo wajjin kee harkan ta'e jedhe. Oika, yoollee wajjin kee harkan ta'e yuutuubii irraa tokko dhaqi banii ilaali malee
Wama bareedaa kana. Inni ma itu godhate kun inni cabsin. Yaa malee akka kana teessee fu'een kun amma rabbi bultii barakaa isaaf haa kennu mumkin fuudha barbaadadha. Ati dhuftee iddee kana teesse nama shari'aa dhiigite jedhamu hin mul'attu nama shari'aa akkanaan barbaadaa jedhamu jaalawwan sii gadee nama imaana qabdu akka kana. Ati kunoo jaarsa lama teessee dhuftee Jenneen hin jenne kaaliin hin jenneen isin mul'attu kanan barbaadan hin jenneen. Isinuma mul'atu isinumati mataa miti. shamarran buntii qabdan amma booda sa'aatii kana olee tollaan irra hin taane adeera kaalite. La. Mirga namarra lejjatina haasaa. Alari halkan jechuu danda'u. Inni kun sirriidha kaalee dubartee dubbata kun sirriidha. Quraana dhaga'i dhaqiiti hadiisa dhaga'i. Waan inni mookee barbaaddeetu tokko dhaga'i. Jaraayyuu billaalee. Abbaa manaa keetii yeroo kenni. Abbaa manaa keetii yeroo kenni. Waalaikum salaam. Yeroo kenni wajjin taphan amma wajjin sa'aatii dubban. sana satatteessu owananni mukaala muka La, irra faa jiran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tokkuma wanni kun mariin kun itti fufuu qaba jabeeffamuu qaba. Yoo rabbi nu gargaare borii. Bareedaa baddaan jaalladhu dhiifamanaa godhaatee haasaa keessa darbatee bi'anatu dhaga'e malee waan inni haasa'aaru. Si sodaate bara kanaaf jedhe ka. Koi gudii jira iyyuu koyyaa. Gudii jira koi be. Kaaliin gudii jira. Kuya ati ijoollee mana korra saamteedha. Laala isin girrigirrii keessa jirtu beekaa. fu'een akka barsiisaa keenya ta'e awaamee kan barsiisaa oolu. Girrigirrii keessa waan darbatee kee dhiisatti isheen immoo waan haasaasaa qaba dhaggeeffataa ruufi. Cachumaan labbina itti An gurguruu. nama bareeduun jaalladhuun jedhe maaliif jette jedhiitii na gaafadhu deebiin kenna akkasin jedheen. Akkana maaliif jette fu'ee koo meeqoo aan ta'e. Jechuun maan dhiiraaf hin jedhe durbaaf hin jedhe nama bareeduun jaalladhu al tokko yaa jamaa dur namni gidee nama eebbisu hin abaara abaarsa see jedhan namtichi isa ilmoo saddeet jalaa fi jedhe nageenyee malee abaarsa see namatti hin darbin namni sitta darbu jennaan namtichi na abaara jedhee haaree sukkuumee marsiitti naqee namicha inni maallee eebbifte na abaarte bareetti kennaan ilmoon isaa saddeettanuu sookii sookaa oolanii waa tokko hin argan. Dhabeettaa seenaa wayin isinitti hima billaalee kun dhaggeeffadhaa xiqqoo wayiiti. Iseen biyyarra kuni yaani micuusi wallaalummaan hin jirti miti. Amin. Hin jiru. Asoo amma yoo suudhii deemte maallu ergita ganaan jedhan obbolaa maazorii walitti taratanii tokko immoo keessaa malaaxaadhaa furdaa isaati bakka yaani namaaf taamii kana jedhee ilaala garuu immoo yaani alhamdulillah ta'u waan jiru waa qaba. Rifeensaan qabu hunda jiraa keessaa isinii kanan ergaa kanan fidaa garuu immoo si rifeensaan bitee ergaan jedheeniin beektaa maaliifiin jedhee waan mataa keerra kaatu. Rifeensa keessaa ani beeku isaa rifeensi bitamee uffatamu malee. Rifeensi bitee si argannaa lamma bunaa meera rifeensi koo ammallee as hin geenyeedha ishee. Deemteeti diina kee kana morma kuttee gaafa garuu gara woganii keetii yookaan gara saba keetii gara adda waraanaa keetiitti deebitu kifila xorii keetti gaafa deebitu wayin akka adurreetti marradhu siin jedhama. Si beekuudhaaf si layya'uudhaaf egaa akka woganiin kee si baruuf diina ajjeestee dhufuu kan kee akka si baruu fi jedhe yookaan akka waraabessaatti yuusi jedhama jechuudha. Yookaan egaa kifila xorii makeetu iyyuu sitti tokko seesee ajjeesuu danda'a jechuudha. Yoo koodii sii kenname sanaan deemu koodi maaltu kun koodiidha koodii sii kennama jechuudha. Yuusi jedhamta, ii jedhamta, yookaan akka harreetti halaaki jedhamta jechuudha. Yeroo dhuftee diina sana ajjeeftee morma isaa yookaan milikkita tokko fiddee dhufuu qabda gala jabduu lama siraat maalan yookaan morma isaa yookaan harka isaa yookaan wanta tokko irraa kuttee dhufta. Kifila xorii keetti gisee dhiyaatu garuu akka waraabessaatti yuustaa jechuudha. Yeroo kana kalas jabduu hojjetee dhufeera jedhee saantiniin keessumaa kifila xoriin kun si qeebalee sana booda garuu waan ajjeesi jedhamte sana ajjeeftee dhuftee kunooti jettee yuusa sana koodii kee sanaan agarsiiftee hiriyaan keessi taqabbalanii kifila xoriin keessi taqabbalee sana booda
ati koloneerummaa fudhattaa jechuun lafumaa kaatee. Bakka sillik nagar sartee al ማለት ነው. Wanti kun garuu chaalenjii cimaadha. Chaalenjii kana baatee jecha sana booda koloneerummaa yookaan matu alaqummaa fa'aa fudhattaa jechuudha. Wayi dammoo batimirte darajaa no. Waraana keessatti. Sigalee kanaafuu maqaan qixxilsimii jedhamu kuni yookaan immoo maqaa dhalootaa tun ta'e maqaan namni booda irratti sitti moggaasu waa tokko malee miti jechuudha. Naxibii wayii malee miti jechuu isinii barbaadesime kanuma. Gobal ishee. Thank you Fandas. Wallahi waan ajaa'ibaa nuu keessee wayirra dhaabatee moggaasa jedhee. Akka jimmaatti dhugaa isaati obboleessi keenya akka maaliittis ta'e akka hundinuu maqaa qabna naannootti maqaa lammataa namni dhabee hin jiru dhugaa keetti. An tokko malee hin qabu. Jamaal Goromtii nuuf fiddee bakka walii taaneerree seenaa dhugaadha. Jamaal Goromtii qofaama Jamaal Jimaa jira nama danuu dhaaba. Gaalii Molees jira. Maal godhe jimaana gadaa? Jamaal Jimaa suni hattuudha beektaa Jamaa Fayyaannaan Jamaal Jimaa. Jamaal Jaamaa jedhamu qofeedha namichi nan beeka. Minnoo kaalle antee mana. Ani koo የተወለድኩት ጅማ ከተማ ላይ ነው ቆፌ ቦሬ ምናምን Jamal Jama no ibala. Mucaan isaa sattuudha ni sattuudha. Jamal Jama no ሰውዬው. Another big one. That's Starboy. Thank you. With a shiny balloon. Jumpling. Thank you, Jumpling. Yeah. Another money gun. Okay, those are two different money guns, right? Yeah, Starboy. This money gun doesn't look like the other one. Thank you. Step up. One wash. Thank you. This is good. Yeah, Starboy, what's that? That's called a what? Guys, undi kesan copy this game and then we do our thing. We are going to use our bathroom right here. So if you send a lion, I promise you, I'm going to do it. I'm going to do it on that toilet. I'm going to sit on it. If you send a lion. Let me show you guys around. Yeah, I'm ready to do it. If you send a lion, I'll be here seated on it. Public nudity. Yeah, they will come and arrest me. They'll come and arrest me. I'm in America, but I'm from Kenya. What about you? Okay, I follow you. You follow me. You single or double? Yeah, I'll follow you back. Where are you? You single or double? Single. Or double Me or single. You single or double? Single. Me so single. You single. I am for two, but me, you double. Single. Guys. Okay, goodbye. Not today. Come. No, I'm done. I'm about to show my people something here. One play. I am one thing. No, one play. Just enough. Why you afraid? You have a gift. Why you afraid? Because I'm not here for gifts. I'm here for something else. Yeah? Okay, singer. Me and you, double.